akkasii jechuudha. Saniifuu erga amma waan kana nuti hin beeknu amma miileena 16 tana dhageenyaan aslumarraan dhageessanii singaayis kana dura dhageenya wallahi. Khainni maxxansu jure miileena 5 immoo miileena meeqaan guuree meeqaan irra takajausa malee hin dhageenya akka nama tokkotti. Asliin fideemi ustaazonni keenya kabajamtoonni hedduutu jirtan jechuudha. Waan kana fiddanii maqaa keessaniifuu gaarii miti. Maqaa amantiitiif illee gaarii miti. Wanti kun sirriidha. Garuu mucaan kun miidhamee jira hin barbaachisa. Yaa akkasitti yoo deemte abbaan barbaade itti hidhaaf jechuudha. Amma dubbiin akkana taatee jirti waan ta'eef ofirraa qulqulleessaa isiniifuu gaarii miti waan ta'eef ofirraa qulqulleessaati. Gara tokko dhaabaa akkastu bareeda. Akka nama dubartii ni beektanii gisee dubbii tana fagootti ilaalla nuti dubartoonni tuni. Nuti dhiirota caala waa laalu tana beekna jechuudha. Qalbiinis ni ilaalla, mataanis ni ilaalla. Waa hedduu ilaalla nuti jechuudha. Fageessinee ilaalla, fageessinee xiinxalla. Rabbiin gaafa nu uumu waa hedduu nu kanneen nu uume. Shayxaanni akka nu injifannetti nu uume jechuudha. Sinigalee dhiironni kun dubartoota tananii tuffattan malee dubartiin tuni gaafa ati akkatti manaa ol seente ija kee ilaaltee waan ati goote beekti. Waan ati balleessitee dhuftee ija kee keessaa si beekte chokkas ilaalte. Gaafa waan gaarii gootee dhuftee fi waan badaa gootee dhufte akkatti ilaaltee si beekte jechuudha. Sinigalee onnee isiittu himaaf. Qalbii isiittu himaaf jechuudha. Wallahi so akka dubartitti fageessinee dubbii tana ilaalleetiti. Dubbiin tun yoo kijiba taate habaatu yoo dhugaa taates habaatu jenneeti dubbannee jechuudha. So dursoo garuu hundi keessan rabbi haa fayyisu jaa. Wanti dursuu rabbi haa fayyisuudha. Wallahi wabillahi maaliif xalaata kiyyaaf waan abdiirra geessan nama takkaafillee dubartiin amma tokko warra akkana jettu jira akkana jettantu jira. Dubartiin sunis habaatu yoo hidhamtee jiraatte akkas haa taatu habaatu maqaan isii akkasii haa himamtu waan isii no an kanan deeggaru maaliif jennan dubartiin waan fedhe balleessu stiil siree isirratti abbaa manaa isii yoo harkite zayitii itti naquu hin qabdu. Because akkana gawwamuu qabdu dubartiin dhiistee deemuun osoo jiru walii kun osoo jiru aada deemuun osoo jiru nama balleessu nama ajjeessu irratti haina manaan hin deeggaru isaan kan. Sinigalee ajjeesi balleessi irratti hin deeggaru waan fedhe yoo balleessee namni ilma namaa akkasitti balleessuun qabu takkiin ajjeessuun qabu tarkaanfii anqas qabu san fudhachuun qabu namni kamuu waan kanan deeggaru jechuu akka maakitti dhugaa dubbachuudhaaf jechuu. Sinigalee badii fedhellee qabaatu. Garuu wanti kun ummataaf ifa tahee manni waan barbaade haa godhu fi ani garuu dhugaa taatus kijiba taatus akka bahu barbaannaa jechuu barbaadeeti alaa kula dubbadhu ergeettaniitti na seensitaniifu waan akkanaa kana keessa illee seenuun barbaadu gan wanti wanta ummataati waan ummataa gaafa ta'e gan nama dhiba. Eenyu kun dammoo wanta ummataa abbaan barbaade ammoo namni galchaa jiruuf ni jira haa galchaniif. It's okay haa galchaniif. Galchaa fi warri galchuu barbaadan illee ani galchinaa fi isiniin hin jiru. Abbaan maallaqa keessanii waan ta'eef hin galchinaa isiniin hin jiru. Barbaadde galchuu miti mana qabduu maqaa isaati godhuu dandeessaaf jechuudha. Mana jaarrattee biyya Arabaa keessaa biyya Araba lafaatii Itoophiyaa jaarrattee maqaa isaatiin godhuu dandeessaaf. Kuni fedhinnaa keeti. Namni tokko isin ajajuu hin danda'u. Namni tokko akkana godhaa isin jechuu hin danda'u. Namni tokko aangoo isin rakkabachuu hin danda'u. Garuu ummataaf dhugaan bahuu qaba bareedaadha. Haa baru ummannilleen yaa waan lafaatii isaa arku ummannilleen haa galateeffamu. Kaafe immoo itti idaattan dhumate wal arrabsuu wal daarsuu wal kuffisuun hin barbaachisu. Maaliif afaan bantaree uyi bannaat fooloo nama lamaatu fooloo si godhe gisee tana jaartii fi haadha soddaa tan teenatti fakkaata nama lamaaf fooloo si godhatee tifu argitee amma yoo laayifii bante nama malamee san qofa malee namni silaalu tokko illee hin jiru isaanumaas dhaggeeffata jechuudha. Yasaazinaal
Biyaansi akka warra arrabsu jiru kanatti illee fooloo isaanii yoo qaqqabee ilaaltu tokko kumaa gadi haa qabu hin jiru hundi kumaa ol qaba. Shaqal godhadhu barreessi yoo barreessite illee wanti barreessite ni argama. Xaama allau si galee soogidda qaba. Nama lama qabattee yoo nama arrabsitu yaadde irra guddaa nama lama qabattee nama arrabsu beekoo fooloo isaa kuma takka godhatee kuma lama godhatee yoo mana namni dhugaa gisee hunda akkuma jibbamee jira wallaahi.